Waluu ifaan baddeen cufataan Cufatee to'ata. namni cufamaa jechaadha. Akkasini Sammuun ilma namaa kun jibii meeqa ta'a jettanii tilmaamtu yookaan yaaddu? Sammuun ilma namaa jibii 3 jedhee yaada. Namni yoo sitti bu'u sagalee wayii dhageette jibiin sadaffaan ka duubatti of duuba laata miti. Of dura itti deemtu ammoo jibiin tokkoffaan isa jedhee yaada. Gamana yoggaa laaltullee. Duraan dursinee maqaan keessan eenyu? Saafii Mustafaa. Ahmad Mangoo ibsaa jedhama. Kiyya turaa Mamad jedhama. Alanii naan jedhanii. Caalaa naan jedhani. Eeshi gaafiin akkasitti. Miimooriin beekta miti miimoorii mobaayila keessa fayyadamnu GB 4 GB 8 6 12 24 akkasitti haga 32 gadi meeqaa jira. Sammuun ilma namaa kun osoo GB'tti ka deebi'u taate GB meeqa jettee yaadda? GB meeqa? Ara tilmaamamuu iyyuu hin danda'u. Agaruu waan akka kiyyaatti. Tilmaamamuu iyyuu hin danda'u. Mee tilmaamaan akka yaada keetitti? Tilmaamaan akka sammuu kiyyaatti haa tilmaamu moo akka sammuu ilma namaa hundatti tilmaamu? Akka sammuu ilma namaa hundaatti osoo tilmaamte? Osoo tilmaame? Nama dhiba hedduu nama dhiba gaafiin keessan hedduu nama dhiba. Amma fakkeenya keenya kanniin tilmaamuun nama dhibu fakkeenya. Mee keessanuma tilmaama fakkeenyaaf. Keenya kanniin tilmaamuun nama dhibu garuu warroota sammuudhaan guguddatanii sammuun isaanii sirriitti jecha fagaatee jira. Amma fakkeenya Dr. Zaakirii fa'aa yoo fudhanne mee maal jennee tilmaamna? Nama qura'aana guutuu sammuutti haffasee ammallee kitaaba amantaa biraa akkasii mee maal jennee garuu amma fakkeenya miimoorii matoo 164 minaamin jedhaniyyuu yoo itti guutte mobaayila keessatti dhima guuta boodarra. Garuu sammuun ilma namaa kan hin guutu akkam jennee akka murteessinu iyyuu. Sammuun ilma namaa kun osoo jibitti ka deebi'u taate jibii meeqa jettee yaadda? akka kiyyatti in ulfaata beektaa gaafiin kun. Mee hima tilmaamame? Miimoorii namtolcheedha beektaa? Garuu sammuun namaa uumama waan ta'eef waan kana walitti madaaluu hin danda'amu. Mee akka yaaddanitti sammuun keessan jibii meeqa jettanii yaaddu? An sammuu kiyya Jibiin kun ajaa'iyyuu waan baay'ee qabata miti faayilii baay'ee qabata. faayilii baay'ee qabata garuu Jibii meeqa qabata? jibii miliyoona tokko oli ta'e jedhee yaada. Sammuun ilma namaa jibii guddinaan tokkoffaa ta'e hin gaa'edha. Jibii meeqa fakkeenyaaf? Jibiin an beeku fakkeenyaaf olaanaan jibii 64 isuma jedhee yaada. 64 jecha. Raamittoo gaafa deebi'u raamii meeqa ta'a jettee yaadda? Raamitti gaafa deebi'u namni raamii 8. Raamii 8. Atoo akkamitti yaadda? Anillee olaanama jedhee yaada. Olaanaan 64. Olaanaan akkasuma ta'ee jedhee yaada garuu. Irra deebi'ee deebisu. Irra deebi'ee deebisu. Ishii hin dandeettu. Namni nama jettee na gaafattee miire karaa miidhakkaallee hin jira. Ka jibii lamaallee hin jira namni wal keessa jedhee yaada akka jette. Ilma namaa kun jibii meeqa ta'a jettanii tilmaamtu yookaan yaaddu? Sammuun ilma namaa jibii 3 jedhee yaada. Jibii 3 akkamitti yaaddu? 3 ta'uu siima. Of duuba itti deemtu yookaan namni yoo sitti bu'u sagalee wayii dhageette jibiin sadaffaan ka duubatti of duuba laata miti. Of dura itti deemtu ammoo jibiin tokkoffaan isa jedhee yaada. Gamana yoggaa laaltullee jibiin sadaffaan isa jedhaan kan. Kanaafuu sammuun ilma namaa jibii 3. Gaaffii lammaffaa akkasidha. Osoo ilmi namaa kun chaarjii ka fudhatu taate akka moobaayilatti uumamumaan guyyaa meeqaaf oolchuu danda'a yookaan turtii guyyaa meeqaatiif tursiisuu danda'a jettee yaadda? Chaarjii osoo fudhatee biyyaansi haga fedhe yoo guddate guyyaa takka caala waan tursiisu natti fakkaatu. Maaliif jettaa? Nyaata iyyuu nyaanne nyaachuu jechuun chaarjii jechaan kanuma amma fakkeenya. Chaarjii jechaan amma bakkuma nyaatatu bu'ee malee amma fakkeenyaan daabboo kana yoo hin fayyadamin dhaabadheera jechaa bakka amma dhaabadheera yoo shaayii wayiitiin amma ga'aa godhee yoo hin ta'in daqiiqaa muraasa booda jedhaa akka deemuu dhufte jechaa karaa kana. Kanaafuu guyyaa takka qofa fayyadamu. Kana guyyaa takka iyyuu haa ta'u jechaa fi keessaa ilaalleeti astaayitii goonee. Nyaataa kana ilmi namaa osoo chaarjii ka fudhatu taate sa'aatii meeqa keessa guuta akka moobaayilatti akkasuma guyyaa meeqa oolchuu danda'a? Daqiiqaa 30 keessatti chaarjiin fudhata. Hin guutaa. Fuulli hin ta'a. Sa'aatii 6tti. Lafa baatirii jedha. Bakka lafa baatirii jedha.
Akkas jedhee yaada garuu. Lafa boodallee kan biraatti buusa. Ammallee kan biraatti. Ifaan faayoo badde maal taa'e? Garuu hagawii sa'a jaasanitti illee duwwaa ta'ee hin hojjeta. Duwwaa ta'ee illee hojjeta. Duwwaa. Mee amma fakkeenyaaf achi booda hoo yoo ifaan faa badde mee maal jettee yaadda? Ilmi namaa kun garamitti adeema? Yoo ifaan badde. Mobaayiluu ifaan baddeen cufataa miti. Cufatee ta'a. Namni cufamaa jechaadha. Akkasii yaada. Ilmi namaa kun osoo shaarjii kan fudhatu taate akka moobayilaatti guyyaa meeqa keessa guuta? Akkasuma immoo guyyaa meeqaaf oolchuu danda'a jettee yaadda? Yaa namni ka torbaan illee tursiisuun jira. Mobaayilli ka torbaan tursiisuun jira keessa? Jira. Xiyya takka iyyuu duraa jecha torbaan tursiifti. Akkasuma immoo ka yeroo baay'een tursiifne illee jira yaada. Fakkeenyaaf mee guyyaa hagam tursiisuu danda'a akka giddu galeessaa? Namni giddu galeessatti sa'aatii 6 tursiisa giddu galeessa. Sa'a 6. Chaarjii guutuudhaaf hoo? Guutuudhaaf. Guutuudhaaf daqiiqaa walakkaa takka. Walakkaa sa'aatii 6tti dhaabatu. Low baatirii jedhu. Giddu galeessatti jecha. Achi booda ifaan yoo bade maal ta'a jettee yaadda ilmi namaa sun? Ifaan yoo bade suutaan dhimma du'e yaada akkuma nyaataatti jecha. Ilmi namaa kun osoo uumamumaan chaarjii kan fudhatu ta'e akka moobayilaatti sa'aatii meeqa keessa guutuu danda'a? Akkasuma immoo guyyaa meeqa oolcha jettanii yaaddu ilmi namaa? Guyyaa 3. Guyyaa 3? Akkamitti? Chaarjii. Chaarjii akkamitti oolcha guyyaa 3 kana mee? Guyyaa 3 kana chaarjii kan oolchu. Okay. Guyyaa tokko yaadaa oola. Akka? Guyyaa lammaffaa immoo hin gammada bakka akkanumaan. Akkanumaan gammada? Ima gammada. Waan takka hin arginillee yoo argeen gammada. Guyyaa sadaffaa? Guyyaa sadaffaa immoo osoma deemu fixa. Osoma deemu. Gaaffii sadaffaa akkas jedha. Moobaayiliin beektamiti Nookiyaa duraan. Wayititee cufteetiin hin bantu harka wal fuuti. Ganna tuqi. Wayititee cufteetiin hin bantu harka wal fuuti miti. Ta'ammaa tunni maaliif dhiisan jettee yaadda? Waan akka isa immoo amma duraaniin hawaasa keenya keessa jaalala guddatu jira jechaadha. Akka yaada kiyyaatti jechaa'ee namni jechuun sirriimatti hawaasni keenya kun wal jajjabeessaa wal jaalata. Amma garuu namni maal akka ta'e hin beeku boonichatu baay'ate namni. Jedhee wal jalata bakka amma kana jijjiiranii jira. Kana jijjiiranii. Bakka. Gaaffii sadaffaa akkasitti moobaayilii Nookiyaa duraan san hin beektamiti ta'wayititee banan harka wal fuutu. Hin beektaami? Akkana turte ta'ammaa tunni garuu harka wal hin fuutu. Ta duraan sun maaliif harka wal fuuti? Achi as immoo. Osoo ati naatti hin gaafatanii si deebisuudha. Beeta gaaffii. Yeroo amma keessa jiru kanatti nagayaa miti jecha namni kararra deemu yeroo deemu wal jibbaa jira. Salaamatu wal fuudhuu miti. Kuni bakka jaalalli dhabamaa deemuudha. Yaa Nookiyaan duraanii dhugaan harka wal fuuti. Ammaa wal hin fuutu. Maal ta'uu ibsa kun amma maal ilaalchi isaa mee maal? Ani koronaas jijjiirame dhiyaadha koronaas. Koronaas waliin tuqina waan jedhanii achi as Nookiyaan illee saniif jijjiiran jedhee tilmaaman akka kiyyatte jecha. Koronarraa salaamtaan sun dhaabate. Salaamtaan koronarraa dhaabate jecha. Namoonni tokko namoota wal jaalata amma namoota waliin jaalatu badhimatu salaama waliin jedhu waan akkanaa kanneen jedhe namoonni biroo maal jettee yaadda? Hin soban. Wal jaalannan wal.